Seenaa ajaa'ibaa kana biyyi keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa isaan lola Zaatar Riqaa irraa deebi'aa jiran mudate mee dhageeffadhu. Seenaa ajaa'ibaa, gorsi ajaa'ibaa keessa jiru, akkasuma mallee nama rabbiitti amane qalbii guddaa kan itti horutu keessa jira. Guyyaa tokko nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa Jaabir odeesse keessatti lola Zaatar Riqaa jedhamu irraa osoo deebi'utti jiranii iddoo wahiitti goranii dadhabaniitiin iddoo wahiitti goranii naannichi muka qabaa, muka jala isaanillee sahaabonni isaanillee gaaddiseeffatuudhaaf muka jala goranii nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam mukkeen keessaa muka tokkotti seefii isaanii rarraasanii hara galfachuudhaaf boqonnaa fudhachuudhaaf muka tokko jala ciisutti seenan. Jidduma tana namtichi tokko warra baadiyaa irraa ka ta'e mushrika nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam itti dhufeetiin seefii isaanii kan ol luqqifatee Muhammad na sodaattaa jedheen. Beekaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam seefii isaanii mukatti rarraasaniitiin ciisaa jiran. Namtichi kun seefii nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam mukatti achi rarraasan san fudhateetiin isa as luqqifatee nabiyyi irribaa dammaqnaan maal jedheeni? Yaa Muhammad na sodaattaa jedheen. Nabiyyi alamaa, nugusa alamaa akkana jedhee sodaachisuu yaade. Nabiyyiin illee sallallahu alaihi wasallam takhaafunii inni jennaan laa jedhaniin. Siin sodaadhu jedhaniin. Maal keeti sodaadha siin sodaadhu jedhaniin. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam kaana shujaa'an jagna turanii. Shajaa'ummaa isaaniitiin sirritti beekamani. Booddee ammallee maal jedheeni? Man yamna'uka minni mee eenyutu narraa si dhoorgare yaa Muhammad jedheen. Namnummaan mee qabaa kiyya kana keessaa si baasu ni jira. Namnummaan amma na sirraa dhoorgumee ni jira. Eenyuma sirraa na dhoorgame, eenyuma sirraa na baasame jedheeni nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam itti dhaadatuudhaaf yaale. Nabiyyiin illee sallallahu alaihi wasallam deebii ajaa'ibaa deebisaniis. Maal jedhaniini? Allah man yamna'uka minni jennaan eenyutu sirraa na dhoorga jennaan rabbitu sirraa na dhoorgaa jedhaniin. Leenca jechuun kaakkanaati, dhiira jechuun kaakkanaati. Jagnummaan nabiyyiidha daangaa kageette. Sodaata akkan qaban eenyuun illee sodaatan, eenyuufillee gadi hin jedhan, sodaa eenyuufillee hin qaban. Tawakkulli yookaan erkannoon isaan rabbi irraa qaban guddaadha. Akkuma rabbiinuu jedhu وعلى الله فليتوكل المؤمنون warri Allahitti amananii warri rabbitti amananii na qofa irratti haa erkatanii erkannoon isaanii garri isaan itti goran garri isaan itti daban na qofa irratti haa ta'u akkuma rabbi jedhe. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam rabbiin qofa irratti nama erkatan turan. Sababa saniif maal jedhaniini? Namichi eenyu narraa si dhoorga jennaan Allahitu narraa si dhoorga jedhaniin. Mee maal fidda jedhaniin? Osoma namichi akkana jiru rabbi seefii namichuma harkatti harka isaa dadhabsiisee seefii maan namicha harkaa lafa buute. Booddee nabiyyi sallallahu alaihi wasallam seefii namicha harkaa lafa buute kana fuudhanii man yamna'uka minni jedhaniin. Ati qara eenyutu narraa si dhoorgetteetiin dhaadataa turte amma mee si hoo eenyutu narraa si dhoorgaa jedhaniin nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Namichi maal jedheeni? Yaa Muhammad kun khayra aakhidiin ati nama gaarii nama caalaa seefii fudhatee seefii harka qabatee ta'i malee akka anaa hin ta'inii anin bade akka anaa badee hin ta'inii jedheen. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam lubbuu isaaniitiif jedhanii haloo hin baafatanii lubbuu isaaniitiif jedhanii harkan kafalatanii irra dabranii fi booddee maal jedhaniini? Tashhadu an laa ilaaha illallah wa anni rasulullah haqaan gabbaramaan Allahi malee akka hin jirre anammoo ergamaa rabbii ta'uu ragaa baataa jedhanii tanarra fidanii. Namichi maal jedheeni? Laa hin barbaadu tana jedheen. Tana hin barbaadu haqaan gabbaramaan Allahi malee hin jiru tana fudhu kanaan jettu tana an hin barbaadu jedheen. Walaakin ucaahiduka allaa uqaatilaka nama siin lolu wajjiin ta'eetiin yaa Muhammad siin hin lolu garuu tana waadaa sii seena jedheen. Ummanni tokko yoo dhuftee siin lolte ani isaan wajjin hin ta'uu jedheen. Waadaa tana seenee fi
نبي كان صلى الله عليه وسلم ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله نبي صلى الله عليه وسلم دائما جراني قد سنين نميتشي رحمة نبي كان صلى الله عليه وسلم أكم ربي قرآنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أكم ربي جري رحمة لنبي كان قلبي نميتش كان فرته قلبي نميتش كان هنورفته نميتشي غير أمة إساء دكيتين غير أرم إساء قالي أمة إساء مال جريني جئتكم من عند خير الناس تعالى نما براي سنت أوفي يا أمتك جريني نما كيسا نما تعالى براي سنت أوفي محمد جتون نما أكناتي جري رقابة يبنى بيتي نما أكنا تأوك أمنا نولي نما غاري تأوك أمنا نما ربي بجري إرى نما فدبرو تأوك أمنا نما لبوا في تفتوم سوسو هنتين نما ديني دافتوم سو تأوك أمنا جتشو نبيين صلى الله عليه وسلم نمجي سيفي تلقفتو وجين eenyu tun irraa si dhoorga jedhee irratti dhaadatu wajjin lubbuu isaaniitiif hin tumsine namicha akkasuma gadi dhiisaniini deemi jedhaniini subhaanallah mee rahmata nabiyyi kennaa ilaalaa mee garaa bal'ina nabiyyi kennaa ilaalaa osoo anaafis hin taane hoo maal goona laata silaa nu ajjeesuudhaaf seefii nutti fudhatuu miti nu ajjeesuudhaaf meeshaa wayii nutti baafatuu miti osoo harkumaanuu nu dhaguudhaaf harka isaa ol nutti fuudhee maal isa goona laata iddoo biraa isa geessinaa jechuudha rakkoo biraa irraan isa geenna kanaaf nulli akkuma nabiyyi kennaa nama rahmata ta'uu qabnaa qalbii bal'atuu qabnaa karaa nabiyyi kennaa sallallahu alaihi wasallam hordofuu qabna siniin jedha rabbiin nama karaa nabiyyi hordofee irratti jiraatee irratti du'u rabbiin haa taasisu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh